Kutala الدنيا بكشوف شفتني قبتين تروميا ميديا نتورك وريدا وشو جرتان وتبجد الدم السجل قويا وريجا أرتستيك علي هجالو هندسة بونسا يادا شو جرا أرتستين قالين كون وقال ماندور بركم لما في الدم وتبجد في الدم السجل مقال فين خيسة الجيفة من سيارة تما أرومون كتلا الدنيا بكر جراجر وتبجد الدم السجل قويا هجالو على جرجرات يادا شو رترجما نولين أوروميا ميديا نتورك وتبجد الدم سجل قويا هجالو جنة سجنتا كم نقول مقاد يسون قويا قيادة شرط ترجمنا تمساسي خين ككلتي قوت مقوتود هرب أو مجالو يادة تنرت يفتا تمساسي خين جل كبيجرا نوال انتراجنا درسني أمو موسيقى جالو تونك سنة فيري والتدبن وتبجي ضد مسجل قويا يادنو أرتستيك على رومو هجالو هندسة بونسا استوديو أوروميا ميديا نتورك كتالي الدنيا بكر جراجران الرات همساسي خنجال كبجرا سربسات نتخيلنا جرا هجالون أرتستيك وفدونتاني كابسا أوروموتي نم كابسا أورومو خيسات واني باية دلجة دو أرتستيك خنات تالسا إثيوبيا على راكو جبدو خيس جراتشو إسي هندوماكم كبا ومتى أورومو خطالة بيتي غرغرة خيستي حال غرغرات نقولي خيادة شرط ترجمة نولين تمساس خين أوروميا ميديا نتورك ساعتي خنا الرجال كامنة ومجال رتيه فشول تخيل نجرا أبرامي في يوم بقلوستان أيه بقول كان ويس مي أرتستين كنا غواريغا مي وقال لمي سونار لا يا تموجرا دواج آلو بودا علي جوري توبيا خيسا مال فكاتا وانجلون كتخيل نبرش يا قال سوبي ويس غويان وتبجي دقدمي سغليكون غويا غودان نسا هما أورومون نمك علي غوداتو كويت دابه نمك علي غوداتو كوفزون تاني دوغان نمي دوغا بكبو fakkeenya dhugaa fi haqaa namni ta'e faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas faajjii muuziqaa Oromoo kadhaloota kana namni ta'e namni guddaan tokko Oromiyaarraa guyyaa itti wareegamedha. Guyyaa immoo Oromiyaa fi Oromoon dhiigi qulqulloota bifa seenaa keessatti dhagahamee hin beekneen jiguu itti eegaledha. Guyyaa kana
akkasiin kan yaadannu nami tokko torban Hacaaluu ilaalchisee waan barreesse tokko gabaabsee kaasuu barbaada. Hacaaluu akka itti ibse baay'ee natti tole waan ta'eef jechuudha. Waggaa lammaffaa Hacaaluu Hundeessaa yaadachuu ilaalchisee akkaataa namni kun itti ibse baay'ee na dinqee akkaan nama qaalii Oromoo beekamaallee dhaloota hedduu keessatti ka akkasaa nama lamaa sadi ka dhalatu gootummaan isaa immoo akka biiftuu hundi argee karagaa bahu waaqni dandeettii muuziqaa fi hubannoo siyaasaa walqixa kan kenneef hojiiwwan isaa immoo ka humna qaban ka sabni isaa osuma isaa ilaaluu immoo isa dhabe godaannisi isaa immoo bara baraan nama jalaa hin qoorre Hacaaluu Hundeessaa jedha. Akka nama muuziqaatti shaayii muuziqaa Oromoo ka dhaloota qubeedha. Jenereeshinii isaa jechuudha. Akka falmaa mirga namaatti faajjii qabsoo dhaloota qeerroo. Namummaa akka namummaatti immoo nama qajeelaa qulqulluu takkaa fakkeessee hin jiraatiin nama dhugaaf jiraate. Haa ta'u immoo midhaan dura ga'u simbiratu nyaata akka jedhan dura ga'ee ka diinaan nyaatame jechuudha namni kun ibse. Hacaaluu Hundeessaa jechaan ibsuuf baay'ee rakkataa ta'uti garuu akkitti namni kun nama kana ibse waan natti toleef waan kana kaase. Guyyaan kun guyyaa Oromoon akka sabaattu itti madaa'e guyyaa hedduun keenya yeroo mara gadda guddaadhaan yaadannudha. Guyyaatti qaalii Oromoo dhabnedha. Dhugaadhumaan Hacaaluu bifa garaagaraatiin ibsuun ni danda'ama. Waa'ee Hacaaluu egaa tarii ga'umsaa fi dandeettiin aartii irratti qabuun ibsuu ni dandeessa. Namoomaa fi ilaalcha gaarii dhala namaatiin qabuuf ibsuu ni dandeessa. Aantummaa fi hawwii gaarii saba isaatiif qabuun ibsuu ni dandeessa. Kaayyoo fi ejjennoo hin raafamne kana Hacaaluun ittiin jiraate darbeen ibsuun ni danda'ama. Hundaal garuu Hacaaluu kan ibsu gootummaadha. Hacaaluun gootadha. Egaa gootota muraasa seenaa keessatti dhaloota keessatti baroota hedduu eegee sabni tokko argatu keessaa tokkodha jedheetanii yaada ani Hacaaluun. Walitti maatii isaatiif uummata Oromootiif jaallattoota isaa